arraantana seenaa ajaa'ibaata kan qabadhee isiniif dhufe. Seenaan tun seenaa eenyuti seetan? Seenaa gurbaa akkaan farshoo dhuguu tokko. Ifaag tahuu hordoftoota YouTube'ii kiyya arraantana dhufee viidiyoo haarawaan inni isiniif dhufee Ramadaana keessa viidiyoo takka illee hojjenne kanaaf isinirraa turuu kiyyaaf dhiifamaan isiniin jaa. Arraantana ammoo viidiyoo addaa yookaan reakshinii akkuma duraanii yookaan barnoota osoo hin taane viidiyoo beeksisa tokkoon qabaa nama haarawaa YouTube chaanaalii haarawaa wajjin isin wal barsiisuu barbaadeeti. YouTube chaanaalii haarawaa kana eenyu yoo naan jettan Hordofa Tube jedhama. Hordofa Tube nama aartii Oromoo keessa yeroo dheeraa ture jechuudha. Nama yeroo dheeraa ture namoota adda addaatis gama aartiitti akka dhufan nama godhee nama walaloo barreessu nama muuziqaa taphachuudhaan beekamu nama sirba adda addaa qabu waa hedduu jechuudha nama aartii Oromoo guddisuu keessa irratti waan guddaa takka uummata Oromootiif gumaachee jiru. Ammallee gama aartistummaatiirraa deebi'ee aartii Oromoo karaa biraatiin fakkeenyaaf seenaalee garaagaraa seenaalee saabotaa waan barumsa qabu waa'ee amantiidhaa wajjin wal qabatu waan akkasii san irratti hundaa'ee YouTube'dhaan uummata keenya uummata Oromoodhaa nu barsiisaa waan jiruuf nutilleen YouTube'ii isaa kana jala deemnee irraa barachuu qabna. Maaliif gaafa inni aartistii gaafa inni wallee dalagu akkasitti hojjennee arraantana oguu inni gama amantiitti deebi'ee waa'ee diin barumsa diin seenaalee saabotaa seenaalee namoota nu dura dabranii seenaalee ergamtoota rabbii waan akka kanaa waan nu barsiisu jiruuf nuti illeen si cinaa jirraa jennee YouTube'ii isaa dhaynee waan inni yeroo yeroodhaan nuuf maxxansu hordofuun dirqama. Kanaafuu linkii YouTube'ii isaa descriptionii jira isiniif kaayaa maqaa isaa ammoo akkuma screen irratti gartan Hordofa Tube jaa viidiyooleen inni dalagu viidiyoo takka lamaa miti. Viidiyoo hedduu dalagaa jira torbaanitti yookaan xiqqaatti viidiyoo 2-3 gadhiisaa waan jiruuf dhayxanii achirratti hordofuu dandeessanii jechuudha. Anis akkaan isaa wajjin jiru YouTube chaanaala kiyya maqaa YouTube'ii kiyyaatiin isa bira kan jiruudha garsiisuuf viidiyoo gabaabduu tana asirratti waraabee. Kanaaf ilmaan Oromoo hundinuu nama jabaa keenya haa jabeeffanuun isiniin jaa. Hordofa Tube si waliin jirra kasiin jiru asumaan dhaamsa kiyya singoon barbaadaa share godhaatii isa biraan gahaa. Viidiyoo tanaas waliif dabarsaa descriptionii jalatti gabbu'aatii linkii isaa laalladhaa. Viidiyoolee adda addaa viidiyoo ammaan tana mucaa farshoo dhuguu ture jannata seene hajoo kanaas laaluudhaaf guutuu isiidhaa karaa YouTube isaa deemtanii guutuu isii laaluu dandeessanii. Kanaaf hedduu galatoomaa waan nu daawwattaniif yoo YouTube kiyyaaf subscribe gootaniis anis nin gammadaa isaafillee akkasumas subscribe gootanii jabeessuu qabdan share waliif godhuun dirqama. YouTuberoonni Oromoodhaa wal jaalannaa community jala waliif kaa'uu qabna. Kanaaf warroonni akkanatti YouTube keessan isin beeksisee isin kan gadhiisu feete histii takka wali godhuun hin jiru. Gama keessaatiin naquunnamaa hasanirraa hafe ammoo wal jajjabeessuun aadaa haa godhannuun isiniin jaa galatoomaa. Kallattiin duuba gama seenaa kanatti isin eega. Imaamu Haniifaa rahimahullah. Imaamu Haniifaan muhaddisa hadiisaa akkasuma gartee nama gartee diiniif dhugaan laffa'ee nama gartee diin kana keessatti mazahaba afran keessaa nama tokko duuba. Imaamu Shaafi'i, Imaamu Ahmed, Imaamu Maalikii fi Imaamu Haniifaan isaan kana keessaa inni nama tokko. Duuba Imaamu Haniifaan ollaa isaadhaa mucaa ajaa'ibaa tokkotu ture. Mucaan kun yeroo hundaa'uu nama gartee farshoo dhuguu miti qaamaan dhiqatu ture. Nama dhugatti gartee karaa rabbiitirraa bahe nama gartee dantaa diin hin qabne ture duuba. Kana Imaamu Haniifaan dirqama ollummaa isaa bahuudhaaf halkan guyyaa dadhabe hifadhe osoo hin je'in duuba isa gorsaa gama diin isa yaamaa duuba gartee takka lama jechaa isa gorsaa ture. Mucaan kun duuba farshoo dhiisuu didee akkuma fedhii isatti jiraachuu jalqabe. Yeroo kana Imaamu Haniifaan hifatanii duuba firraa itti dhiisan. Maayirratti
ilmi namaadhaa addunyaa tanarraa yeroo kontiraata isaa fixatini deema halkan walakkaa duuba jaartiin nama gartee qaallicha farshoo dhuguutun halkan walakkaa dhuftee hulaa itti dhodhooyti imaamu haniifatti rahimahullah. Kana imaamu haniifaan hulaa tana duuba jalaa banan yeroo hulaa tana jalaa banan yaa imaamu haniifaa jaarsi kiyya gartee du'e hootutii dhiqii irra salaatii naa awwaali jettiin duuba. Imaamu haniifaanis akka inni salaanne akka inni farshoo dhugu akka inni dantaata kan qabne waan beekaniif duuba ni didan. Jalaa didanii erganii fi gartee xiqqoo bubbulan booda imaamu haniifaan manaamaan mucaan kun isaa gartee ooyiruu ajaa'ibaa ooyiruu jannataa keessa akkatti shirja'u isaa gartee jannata keessa olii gad gartee gamanaan duuba rahaa godhaa jiru imaamu haniifatti dhufe. Maal jeen duuba